jaarratte. Firtee? Ifaa amboolii fi shanfaqa walaa. Goojjoo citaa takka suuraa durumaan jaalati yaadannoo baadiyyaan irraa mattu. Eessatti warri deemtaa? Fincaaniin akkamitti godinaan jiru? Waan irra taa'anii fincaana kanarra fincaanuun beektu baate qabaate. Akka meeshaa garaa keessa turaa. Manuma fincaanii kan fincaana keessa kutee barasitti akkamitti fincaana waan akka kaananii bareedu jiru. Mana fincaanii yoo gubbuma udaaru baate. Manni fincaanii kasaanii silaa hokkoo kana irra fincaanii. Ilmu akkatti dulloomu silaa ilmaan sadii qofa irratti. Uumaa si qattee tuquu yoo na qabdeen beekaa yaadu teeknii nama qabe girrrr nama godhe jaanni tuqu maal dhaamsa waa nama qabu kana barani dhaamsi beemaa si deemaa bata achi warra keetii fi uumaa teetii fi obboleessa keetii fi hundee qabanye maal faayidaan ta'e? Faayidaan ta'e maala? Faayidaan ta'e dalagadee jiraachuu hamaa na naqe isaan? Haaya akkam maal na naqee haadha teetiin miliyoon maatti billeessa malee miliyoon nama. Wai rantai mama ke wai mari tani rantai beranta kana wai irra kaadani wonni mala ka jiwa binnes kanne akka kursi manon turu isa nala qobatti dise takke mo waan gati siri lakki dise ajuri siri kini isa uma nama dhageeta ربما نخياك النفون دياني ترى خالانتا ترى قسم تنف ترى جرارانتا أجلت ترى والله وي عمري ديرتا السلام عليكم وعليكم السلام نجي والله كم نجي والله نجامي خير جيني نفدته بس قط أكلم نجي والله نجامي وجينا كم يتوا وجين برد ولا درب يتونا والله ولا سواقات هاي تيجي قبل بشانس بدي أهمية يا وجي تمر راسه تاكد أنت نسلنا ما يجور كده هاي دي لنا ماما لتشو زبينه أصير فيتوس كابشان فيتوس كالقدر بتن هي هاي تذكر الربر دبين دبي بشان لويس سويت فيديو هذا إيه
Siras karudda. Asiroo. Bareeda. Mee waan isin jette dubbiin irraa dubbii ajaa'ibaati. Hayyee dubbii maaliiti? Dullootti takkaa sittiin dhufaa naan jetti baadiyyaarraa. Ammeen nama akkasiisa mana kiyya kana keessa fidee akkamitti mee namni hiriyaan xiyyaa dhuftee onaa agarte akkam naan jetti mee. Ati dullatti biseetu dullatti akkam? Dullootti takkasa rabbi si ajjeesu. Dilanuma jibbita siisa. Awo jibbuu qofaan isii arkuma isii tunfadhu an baadiyyaarraa isii akkas jirtu. Isii xurii isanii isii kopheen nuffanne mana kiyya dhuftee maqaa hiriyoota kiyya na kofalchiisuu deemti. Maali gaafa dhuftee sumaatii miti. Akkamiin dhuftisa? Haa dhuftuu naan jettaatu. Haa dhuftu waniin jufka gisee dhufte nuti irraa qayyara haa isin qayyarachuu dadhabdeessa. Maalirraa jirtu? Haa kaa uffata haa xurii dheerattees nuti kaaraa jira. Sanarraa jiruu dandeenya isa dantaa isiiti. Yoo feete baadiyyuun sun maan teenya magaalaa isii fiduu maaltu si ga'e? Dilli cingeessi. Irraa jiruuf irraa jiramu dhabu maaltu si naqe? Baadiyyuun ta'e sun bilbiltee ni dhufan jetti. Saniifuu isii qofa seeta. Maali yoo dhufan ati jaa? Obboleessa kiyya tokko jiruuf jirti. Dhamaa furii firree yaasu. San namni hiriyoota kiyyaa ka hojii tolee nuufi ollaa kiyya maal naan jaamee irraan tani yoo dhufan. Anumaatu. Obboleessa keeti. Haa jennu ati dullattiin ati bantu tun eenyu? Eenyu? Dullatti moo? Dullattiin kaa dullattii takkasa. Haa dullatti takka gisee itti haa nu barsiisuu qabda maqaa siillee taatu eenyu? Sababa uummatii takkasa. Ati ummati yetta? Ummati tam? Ummati yaa ummati yaa. Tasi dhalte moo? Wal. Ati hin qaanfattu qaana? Duuba tanuu du'anteen baanaan. Tanuu na dhalteen baanaan. Maaliin qaanoosa? Qaanfadhu ree? Qaaniin maali? Laa akkasii diban haadhattee gisee itti haa. Haati xiyya dantaa isiiti haa. Haati xiyya maal asii goote? Mana kiyyarraa maal goote? Haay mana kiyyaa. Haa isiinu si dhaltee si baattee udaanii fi furrii sirraa haayixaa guddattee meeti sirritti. Awwa amma laalan jireenya kiyyaan beeka malee jireenya haadha kiyyaati kan laal carbee haadha ku. Ammaan tana qaanfadhu. Qaanyiidha wanni tun sirraa waan fakkaataatiin. Sabootis afaan na afaan deddeeffate. Samaaliin qaanfadhe dantaa isiiti mee akka mee maaliif nu dhufti mee isiin silaa isii agartee bar sareenuu soo guddaan hin nyaattu bar. Qaanfadhu. Isiinuu akkana siin jechuun ture ati irratti udaantee irra ficcaantee isii akkana siin jechuu turte isiin. Sammu maal na haasoftan hadiisa wayin naa himsiin jaa. Hadiisa. Anamma isiin amma mee ammoo ollaan kiyya kummee akkuma jeen mana kiyya dhufame isii mana keessa jirtu mee. Siin baal. Yaawoo anamman tana laal tiyyaafuu dadhabeetiin dhufe laal. Hadiisa haasoo dheeraan ittiin haasoo. Yaawoo isii dhufeen saa. Yaawoo ulaa cabsiteen saa isiidhaa kaymee ulaa cabsitee ollaan nurra jeete. Kaybani meerra. Sanii fudhadhaaf irra keessee dhufti manneen ajaa'uuf ta'a. Sana. Maal afaan diiminnu kun akkamiiti? Ayyaa. Mana keenya manni kun maa seenii nuun jajjattisa. Muudaan. Wayin yaa ilma kiyya kan. Armiilta. Nagaa. Wayin makoo. Mee ayyuu salaam muudaan. Wayin makoo. Wayin makoo. Wayin makoo. وين ما جرتات وين يا المخيات ما جرتات مي خويا ما مكي غوتو سناتها وي مدير نجا مدير ما انتو كسوق ويسي فينير ما مدير ويسي يا المخي ما انتو كسوق مين جرا وي مالي خن وي مالي خن مالي ايه مارن دارتين دي سلكوا करते क्यों कहते निकल जब तू लाभ बोचोचोंगे इधर लाभ बोचोचो आयो मेरा बट मुझे मुंह देखाएंगे से एक जितना गलते माल खाते हो फतरी या यो मुझे कहीं वाला मिस्किन है यार कुछ कब दूध हो तुम्हें नहीं मुंह देखाएंगे और मैं गाला हम बता सिक्रेट से चिरा नहीं अब मोहम्मद गदाप तो जो बोले दे बिना ला इंटर आजी मैं कहीं साबुन भी साबुन कब साबुन नहीं गिरा उम्मारी से नहीं गिरा जी मार बिताब से जिमार तो तेरे को गिरा लोग ना गुरे तुम कुर्बान को ना चुजरा ऐसे जिमार वो ना मतलब मैं गुतो मुझे ये नहीं लेकिन ककरा दी बितरू फसे यार ने वही जार तुम कब पूछे तो कौन को करने मार तुम नो इसी हाय आजी दुमाजी आमीन ने लगी फैमिली गाड़ी डालो नहीं सिवा Nanti mereka megari saat makan nasi boj. Akam nunggu sel. Kapan itu anak kami kulah kena
deemta akkanatti. Onfaashina warra magaalaa tokkoon uffataa bara. Mataa maa qallaba dibda. Akkami waan akkanaa kana. Isitti dibee yaa du'aa. Barwaatuma asii miti isumarraa hiti muudeen keenya kun maallaqa jimaatti merkina. Mee isuma haati kana qullaa deemame ifumaa biraan jijjiiruun hime. Maallaqa jimaatii si jira ilmooti yaa'u nagartu maallaqa jimaatii si jira. Yaa muudee keenya beeytaa barana laal yakkatuma kana ooloo qabartu raafadhu. Yaa muudee keenya mee ooloo yakkatuma kana fikkaa himee birraa. Qaba jaakkeeta. Lakki ni qaba. Ni qaba. Isaa yoo birraa. Baraanee adeemka tanaa miti abbaan kiyyaa. Yaa kun kan jiree qabu nakkan nuti. Ni qaba Maamad. Ni qabda. Atummaa Yaa yoo dhooti carqii ta'e. Maal qono? Wai siifnee dhufnee barmaa. Dhadhaamo. Mfaloo Barri qabbata. Laata sabana akkana kaartii fira naa ilaalaa yoo jira. Ayyoo dhadhuun kana jira. nuti magaalaa wanni nu qabsiisu hedduu jiru waan akkanaa kana fadhu inola. Maali tun? Farshoo baanani? Lakki. Dhugaam jaan? Maalonni kanaa. Dhiiga namaa dhugaan isaa baay'ee. Maal Akka tokko ejjetti. maal masikkanni Dhiiga Oromoo dhiiga kan tuutaa fakkaata. saba daa'imni hin jiru. Micaa kana maal moo baasu jirta? Waan bareedduu baasiris. Jaartii umma. Jaartii waan bareedduu baafti. Kai. Shaayii daawuu beekti. Isin eessaa dhuftanarra? Ni beekti Nuti isin. moo? Aamin. Maallaqa seensi fuunee dhufne. Maallaqa mboo? Kan eegatti sitti arginu haa jimaa. Siba daa'imni hojjaa gurraacha naa dhaabii siin jiya shaayii sukkaraa saniif tadwanii. Ayi hojjara. Hojjaa gurraacha naa dhaabii. Ayo. Hojjaa gurraacha. Ilma koo. Yaa muutee keenya maallaquma jimaanan walitti qabee osoo ergoonaa kana kursiif bareedoon duruu bitti. Asiran taan boo? Asiran taan ichi deebi. Asirra maal bitee kursiin maal bitamte? Laala. Kana wayirra haatan malee irra taan. Eran taane? Deebi. Eran taane ella. An kursii bareedoon duruu bitti yeetiin gammatu jiraami muutee keenya. Daawwiti qabde. Uush. Maaliif dhuftan amma? Faayaan mana keessa kaatte. Faayaa fi mana keessa kaayaa. Maaliif dhuftanii? Maaliif? Siyaannee maallaqa sanneen fuunee dhufne hoo? Maallaqam? Maallaqa jimaa kan eeggatu tola argu jirru hoo? Injiru. Maallaqa maal haasoo keessa? Siif hin himneen? Maallaqa barbaadu dhufallaa. Maallaqa qofaa mi'a ilma kiyyisumma laalu. Siis yaadne. Ammaarraa na laaltan namni na laalu jaartitti yaalu nuti maaltu si fide sinamma? Awoo maallaqa nu kunne yoo feenu nuti ni ana ayyoo dhiisi. Kun gurbaan maraatee jira magaalaa keessatti maallaqaanis kaftee albeergoo dhaqee qamaan siyaati. Awoo namni maallaqa kasaa. Jaartima kanaa balleesse isumaa balleesse eeguma isii Isii fuudhe. hundee qabdi kumaashina qabdi ayyoo. Eeguma isii fuudhe. Isii waan baadhiisi. Laa miyyoo Dhugaa keenya abbataadha. Miyyoon teenya. Sayaa makkii na dhageekka. Shaayii naaf dirtu. Laalmee miyyoo laalmee kabajaa sii laalmee. Areera sii gootee fidde. Areera laalmee. Mee laalmee kabaju miyyoo tola. Dhugaa. Areera gootee fidde. Ayyoo ta'e gurmaan dhageeffadhu laal. Atu abbaa hojjaa gurraachumatti dhaabaa hota. Akkam Hojjaa gurraacha abbaa mudhii kutaa yeroo hafu dadhabee. Ooyiruu akaafu mudhii kutaa malee hojjaa kiyyaa miti. Wayi jaartii obboleessi takkitti nu fuutee jirtaati. Agartee? Kana maal fuudhate? Maallaqa maal bakkee sun gahee malee fuutee jirtaan yommuu ta'e takkitti tan. Hojjaa areera isin ayyuu. Ragee ayyuuti. Abbaa kiyyaa'u sila ara finnee dhufne gaariidha. Wallaahi hojjaa kumaa hojii malee nama naa dhugu warra. Silaa finnee ara gaariidha. Guraattu bitti kanatti? Mudhiin kutamte abbaa kiyyaa'u. Hojjaa areera uummaanti olee dulloomteen saa woyi. Ayyoo. Dhugaa. Waliinaatu areera aannan ganda. Maali bishaan? Maali bishaan? Yaa ayyoo barka akka keetiitii miti mi'aawadha. Wayyaa rabbii kiyyee Ati soogiddirra kuchiiftaa bar. Kanan beektu bar. Hojjaa gurraachaan soogiddirra kuchiiftee soogiddi bar. Barbuun shaawadha. Ati waan akkanatti ni sobaafti yaa ilmootoo. Dhugaatumaasi. Annaatee jiru ummaati yaa kun bareedaa bar. Jaartii diinarraan tuttuqinis ni nyenna isaati. Binees dhufte haasoo magaa akka nama reediyoo haasita nyaatetti. Ati wanni kareetuu dhaqaa bitti taasisuuf hin jirtu. Ammaan kana maallaqa irraa fuunee muuteerraa. Dumaashin tiyaasu kuna hojjaa bareedaa nu dhaabde. Haa gara toomtu. Miti joo namaa miti ombaan tun tuttuqin. Miti yoo tana maallaqa meeqa rabbaafne jiboota afur warra isaanii geessine. Wayii Naan jaaga dhala magaalaa oguu fuudhan akkanuma yaa maamma kiyya. Wayii yaa muudee kiyya dhala magaalaa akkanuma nama uffata. Yaa yoo ta'e dhuga baante dhala magaalaa hojjaa areera mana dhaabuu hin beektuun jedhe. Anne ta magaalaa fuusi yaa yoo ta'e. Kana bishooyitu hojjaa sukkaraa hin qabne ta magaalaa isarratti ta magaalaa maallaqa kana sabbatar toonitti kanaa yoo ta'e yoo itti na fuusisuu baatte maallaqa qabriin isheen tu beeka dhugaa. Maallaqa magaalaa sin fuusu kan ta maganta keenyaa sin ittisu. Ta ganta keenyaa duraanis hojjaa akkuma keessa iyyuu gartee gurraachuma dhaabde. Lakkii. Wallahi hojjaa areera kana fuusu. Abbaan akkamii
Abbaamo abbaan nagee wallahi hudduu shimata kana nagee dunga namuuta gattaa wala beekta. Wayyaa ilma kiyya nu duraa huqqattee bari yaa ilma kiyya. Na duraa huqqattee yaa ilma kiyya. Mataa kun si gugee dhadhaallee siran keessuu isaa. Dhadhaadha. Dhadhaa siifu maal godhe? Si ajeessu malee. Kan nama na jeessu lakkii yaa ilma hoolaa dhadhaa innaan na yaadachiiftee sabbata irra si hidheetiin si guduunfee jaartiin ta'e fokkottuun tun sin argini. Maal dhadhaa moo? Atummaan dibadhu. Atumaan dibadhummaa. Akkami akkana naan jedhu. Muudee kan nyaataaf dhugaa dhadhaa kana. Bar dhadhaala. Dhadhaan sii fidee. Sammaa bar dhiisi kaa dhadhaa. Akkamittiin dhiisee ilma koo addaatti na dura garaa. Awwaa jirra dhadhaa dhugaatis. Dhadhaa kana kabajaa si fitee dhadhaa waan qaaliidha bar. Anjabaa see teessa. Meerraa fudhimee. Mee kaan itti laffeetti mimee. Itti laffaateeti sa'a kan tokko chaasoo guyyuun meeru kan takka hojii aadaa nuti kanneen asiin dhadhaa waliin qabdee asiin sii geessee bar. Yaa fi isinummaan maatti. Hojjaa gurraacha dhugaa. Si jecha haasif eegnurra. Meerraa fudhame. Hangafni turaa Kana dhugaa waan raafuu ijaaru. keessii fi fidee sittiin kannee sittiin kannee. Sikkanni kaa'ummaa. Sikkannu sittan sii fi fideemi. Akkamitti sikkannee naan jettaa. Ayyoo fit mishii tan akka inni mishii waan baatan. Mishii waan baatuun jaarsanii jabeessitti kan ayyoo naasiin jette kan. Mee biti gubbaaf garaa fi gubbaan hundee daata garaanis Maaliif gubbaan ta'e? sadii Nyaajoo tiifi yookaan isaan jamaa dhiisiiti. Hoodha mee dumaashitiyya jabeessiiti. Mucaa mataa irra fakkaayidha dhaayoo mucaa kana itti jaalatti narra jaalatti. Disti keessatti illee waliif gisee nyaata gootu. Ishmoo hin fadhoon. Disiree. Si keessatti kamitti hin feene hin tolu. Ashitiyya. Otuma disti keessa godhi. Akka dooniin agarreetti gartee disti shuruf keessi. Aalalle disti shuruf kan dhadhaa gartee qaama keessa nama waliif beeka. Amma dhaayoo iftu nama guddaadha. Isii turre ifaa dhiisarra laal mucaan goggogee. Wallee si biraas gadi taa'uun ishee mana keessee gurguru. Egaa haja tumee abbaan kee hoo fayyuma qaba. Abbaan kee nagaya dhiisi dumaashitii nagaya qaba. Obboleeyyiin kee hoo. Hundinuu nagaya. Ammeenoo fayyuma qaba. Nagaya qaba wallahi nagaya qabaan jemuutii akanya ammeen keenya. Sanuu sanuu. Yaa boofeyyee qaba ammeenis abbaa keetoo san gaafattu yaa ilma koo. Nagee qabdanii misa. Dhiyootan waan akkanii si hafa. Nagee qabdanii gaafachuu dhabuun maal isa? Namayyuu jiraadhaa ka jireenya nuti jireenya kan jiraatu. Baras keessa wanti naan sii fide Maal fa fide ummaa? Way waan nan fide silaa. Dhiisi. Yaa ilma koo. Ansayii kun. Ayyoo dhiisi boodisaan haalaan kophaatti dhiisi. Lakkee immoo waan garsiise. Lakkii dhiisi. Ayyoo isinii kiniisa. Isinii kiniisa. Sammaa nama dhageeta. Barbareen tun funyaana guggubti wada uraanis boodaa eekkatanii Saba bireen akkasitti laffeetume sana amma fuunfattaa sii Amina. Barbaree tana chikaa Andersa yaa'anii kan inni irraa. Andersa yaa'anii. Hojjaan shabdii dhiisi. Amireen irraa ta'in adeemsa. Hojjaan shabdii dhiisi mi'aayyoo hojjaan dhugisa. Maatti kan isa mijoota natti eeti. Milyoon awwaaltuun kanna. Tilaffeetiin fidesii jechaan fiteeti. Maaluma taati? Mujii musaa itti naa himaa biraan dumaashitii qaalii kanatti nana gaayyoo mishiyoo ta'e. Ayyoon barbaree tana itti laffaateeti qoonxan itti gootee silliixa itti gootee woomatti hin gorin qabdu siin jee hawaa jirra. Akka itti ati illee suuratti illee qiyyiifi shuumatti illee qiyyiifi biddeenatti illee qiyyiifi siin jee.